Barsiisonni Oromiyaa keessaatii barsiistan hundumtiyyuu miindaan isiniitiif kafalamu maatii jiraachisuu miti nama tokkittiyyuu oolchee akka inni bulchuu hin dandeenye numa beekna. Garuu barsiisa. Guyyoota rakkoo kana keessatti dhaba keessan irraadha. Nyaattanii buluu dadhabuu keessan, miindaa dhabuu keessan. Ishiidhuma argattanirraati immoo abbaan humnaa isinirraa hirachuu isaatiif hin waakkatina, hin mufatina. Bara rakkoo kana jenereeshinii kana barsiisuu xiyyeeffannaadhaatiin ilaala. Gatiin sinirraatii eegama. Gatii amma baastan kana immoo dhalootarraatiin waa argadhaa yookaan immoo dhaloonni kun galatoonaan jedhaa jettaniirraatiin eegina. Sirni kun namoota baay'ee jenereeshinii kana keessa daa'imman baay'ee guddis badii godhe. Dhaloota sirni kun akki ammaa kun guddis badii godhe kana jaalalaan qabaatii dadhabbii itti dadhabdan kana hundumaatiif gatii otuun gaafatin barsiisa. Barnoonni addaan cituun qaba. Garuu nuyi akka waan isin tola jenereeshinii kana barsiisaa jirtanitti lakkoof. Akka isin miindaan qabnettis ilaalla. Akka isin agabuu bultanittis lakkoof. Namoonni baay'een barsiisonni baay'een firaashii citaarraati yookaan immoo sagaaturaarraa walitti qabamee hodhamerra akka isin gachiistanii bultan inuman beeka. Inaarina hin mufatina. Kaabinoonniitii fi hojjetoonni mootummaadhaa dhala koo guddifachuudhaatiif malee hojiin kun natti tolee miti warri jettan keessan bilaasha. Gatiin keessan gatii warruma dhiiga keenya nu dhangalaasee wajjiniidhaatiin wal qixxeedha. Sababni isaa kan jenereeshinii kana bal'eessaa jiru duguugaa jiru sirna ati deggartee jirtu. Sirna kana walga'iisaa keessaatis dhibamii biiroo keessattis coqqolamii si'aa jibbanis ati qixxee isaa namticha ollaa keetii dhaabatee rasaasaan nama ajjeeseeti. Ooluu barbaadda, hafuu barbaadda, seenaa irraatii hafuu barbaadda yookaan immoo gaarii hojjettee darbuu barbaadda ani hojii dhiisisiin hin jedhu. Garuu wantoota diduun sirra jiraatu akka diduu qabdutti didi. Ani miindaa kaabinee irratti mormiin qaba. Qaxxa barbaaddanii hattanii jiraattu waan ta'eedhaatiif. Miindaa hojjetaa mootummaa irrattis mormiin qaba. Sirna ajjeesaa jiru kana utubdanii jirtu ta'e waan ta'eedhaatiif. Tokkichi liqii nurraa qaba. Tokkichi jireenya dhabee jenereeshiniin akka hin duuneetiif abidda harkatti baatee mana isaatti qabsiisaa gubaa. Jireenya dhabee nu wajjin rakkachaa jiru barsiisota. Barsiisonni ammas ittumantin jabeessaa barsiisuu keessan addaan hin kutina. Duutan barataan keessan isin awwaalu. Jiraattan waan qabdaniitiin boronqii harka keessan irraatiin utuu barsiistanii addunyaa kanarraatii darba. Gatii nutti baastaniitiif hiyyeellayna. Kophee tokkicha waggaa 4 uffachuu dandeessa. Kophee tokkicha waggaa 3 kaachuu dandeessa. Maybe surreen ati har'a uffattee barattoota fuuldura dhaabbattu kun waggoota lakkoofsise ta'uu danda'a. Barattoonni keessa wayyaama tokkicha sirratti ilaalu ta'uu mala. Maybe ati barsiisaadha akka namaatti boquu kee ol qabattee deemuudhaaf carraa hin arganne ta'a. Carraa keetu sitti fide. Fudhadhu. Bara kana keessatti dhufe fudhadhu. Garuu barnoota barsiisuu irraatii adaraa boodatti hin deebiin. Humna kee guutuudhaatiin barsiisi. Dhaloota barsiistuu kanarraatii immoo galatoo hin eegin. Gatiin barsiisotaa, liqiin barsiisotaa jenereeshinii kanarraa akka jiru beekaa deemuun gaariidha jedhee waanan amanuuti. Barsiisonni jabaadha. Ammas nan jedha jabaadha. Barattoonni baradha. Kanuma qopha. Nan beekaa qaamni kamiyyuu eenyuyyuu dhaloonni barachuu isaa irratti mormii akka hin qabne.
barsiisota irrattis mormii akka hin qabne. Yoo qaamni mootummaa yookiin dabballee godhachuu barbaade yookiin immoo barsiisaan qaraa, barsiisaan hayyuudha, barsiisaan beekaadha ajjeesuma yoo barbaade sirni kun akka barbaade gochuu mala. Of eeggachaa ammayyuu barsiisa. Galatooma barsiisota.